jaarsi keessi hambarabare miti. Wasakittiin iddootti heerumtu kan wallaalteeti. Ammallee yaadni koo ishee moo waan argaaru ta'e silkii keessan ishee ilaala bara. Keessi kiyya garmalee waan boba'eef bara. Of hin beekne ilaala of hin beekneen kan ishii sirreeffachuu hin beekne laaqamtuun dhuftee jireenya namaa laaqti. Hoogganaa fuutee xiq gootee asnatti baate. Sanuu lakkoofsa kee argadhee karaa si barbaadee narsii godhaa barnatu sitti hima. Yoodhaan immoo jechuudha. Sabboontuu kana yookiin immoo haadha kooftuu fi kanaaf hin godhee ani hin dhaladhe jechuudha. Kakuuni mee fakkii dhumti abbaa kakuu fakkaatu. Fakkii dhumti jiraa fakkaatu mucayyoon jalqaba dhalatti suni eessaa fudhattee galte ati? Mucayyoon jalqaba dhalatte san eessaa fudhattee galte? Kakuu jechuun eessaa fiddee galte? Diqaalaa si guddisaa irra kuniti. Diqaalaati biyya rabaatii fudhattee galte si guddisaa jirraa jechuudha bara. Maaliif biyya rabaatii fiddee galte? Utuma hin dubbannu iyyaa bulee jedhan. Mee warri akka koo jechaadha. Warri akka koo obboloota kana jaallattanii gaafa akkasitti isaan wal arrabsanii dhageessanii immoo sirririr isin godhe yookaan naatanii jirtu akka koo kanatti jechuudha. Akka koo kanatti. Anichaa dhugaa dubbachuu fi baay'een nayi. Baay'een nayi jechuudha. Waan hin jedhus wallaale koomentii sin barreessine laakima godheen bahe jechuudha. Waan hin jedhu wallaale jechuudha. Obboloota kana sadan baay'een jaalladha. Waan baay'ee sirraa barachaa turre nuuf fakkeenya ta'u jechuudha. Amma gabaabumatti jechaadha. Mee warri afaan kana dhageessan Oromoonni warra akka koo obboloota kana jaallattani mee obboloota kana walitti araarsinu. Dhugaa waaqaa isa qubna garaa. Wanti kun biraankii dhaa'ees na shakka. Jarri kun walii galanii biraankii nu gochaa jiru yoon jedhes immoo arrabsoo sana yeroo akkas dhaggeeffadhu surur na godha. Waan hin jedhu wallaalaa jechuudha. Biraankiin jira. Argine irra baay'eessa. Garuu wanti kun wanta biraankii ta'amee laphee namaa yookaan onnee namaa keessaa baduu wayii natti fakkaata. Obboleettii keenya Fayyoo ergananii miidiyaa kanarratti argee har'a yoo xiqqaate gara waggaa 8 jechuudha. Yeroo isheen gara biyya Arabaa kana dhuftu yeroo jalqabaaf namni ani sabiskiraayibii godhee akkaataa yuutuubii na gorse Fayyoodha. Yeroo jalqabaa jechuudha. Obboleettii kana baay'een jaalladha. Fakkeenya guddaan godhadha jechuudha. Obboleettii keenya sabboontu baay'een ajaa'ibsiifadha. Yeroo baay'ee viidiyoo ani gallakkisu haalli amantii keenya adda yoo ta'eyyuu na jajjabeessuu koomentii naa laachuu guyyaa tokko na bira hin darbitu. Namoonni tokko gaafa chaanaalli isaanii guddate namoota chaanaala gadaanaa galagalaniin ilaalan. Obboleettiin keenya sabboontuun nama isa xinnaas isa guddaas nama koomentiidhaan yaadaan jajjabeessitudha. Obboleettii keenya abbeen namootaaf sagalee ta'u akkasuma immoo dhimma qarshii irratti waan baay'ee nu gorsiti nu barsiisti. Sadan isaanii waan akka fakkeenya obbolummaa akka obboleettii hangafaa tokkotti waa irraa baradheera jechuudha. Sinii galee jirtu mitiiree har'a nama kana iddoo guddaatti gaafa laaltee har'a immoo gaafa jecha kana irraa dhageessu waan jettu wallaaltu an akkasan ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amala sabboontu abbee ani amma isin arrabsuuf an as dhufe otoo hin taane jara kana walitti araarsinaan dhufe malee anaanis boru daaraa na gootu boru daaraa na gootu taanaan ani lammata yuutuubii san hojjedhu. Wayyuu kanaaf walumaa galatti obboloota kana araarsina. Yaa Oromoo obboloota kana araarsina. Dubbiin karaa dubartii kaatee dubbiin karaa dubartii kaatee fi karaa bitiin xinnoon bosona qabdee salphaatti gadi hin dhiifamu jedhan. Kanaaf dhugaa dubbachuuf jarri kun biraankii wal gochaa jiru moo dhuguma wal arrabsaa jiru anatti gaaffiidha. Mana sabboontu yoo dhaqe nan dhaggeeffadha waan haaraa kan biraatu dhufa. Mana abbee yoo dhaqe akkas, mana Fayyoo yoo dhaqe akkas. Amma
Waanumaan jedhu jedheemayyuu komentii isinii ilaadhu walii masaayyuu wallaali'anii jechuudha. Tokkoffaa warri komentii jalatti gara fayyuus taatanii, gara abbees taatanii, gara sabboontuus taatanii wal arrabsitanii adaraa keessan hin gowwoomina. Isinii galee mitiiree. Yeroo har'aa kana namni tokko gaafa viidiyoo hojjetu barbaade jedhee hojjeta. Garuu ati immoo laphee kee keessa sababa nama sanaaf jibba keessa taanaan jibbi cubbuu dabarre. Jibba abadan nama gargaariin rakkina nama gargaarii malee. Rakkina gaafa nama gargaartee nama sana rakkina baastu waaqa biraa gatii kee argatta. Garuu nama tokkoof jettee nama loltee immoo jibba laphee kee keessa gaafa keessu waaqa biratti cubbuudha jechuudha. Kanaaf ishee tokko gargaaraa ishee tokko arrabsu akkasuma immoo komentii jalatti immoo dhugaa keeti jabaadhu isheen akkasiidhaa bari isheen akkasiidhaa bari jettanii ishee tokko cabsitanii ishee tokko ol kaasuu jechuun cubbuudha. Ani akka kootiitti jechuudha warri yuutuubaroota gurguddaa taatan rakkoo ijoollee kanaa ijoolleen kun duraanii icciitii walii beekuu haa ta'u ani hin beeku waan hin dhageenye dhagaa afaan isaaniirraa jechuudha. Keessaan obboloota kana guruppii hidhaati obboloota kana walitti araarsa. Araara waaqayyotu jaallata. Laphee dhiifamaa namni qabus waaqayyo biraa araara argata. Har'a obboloota miidiyaan kun hin darbiti. Dhugaa dubbachuuf hin darbiti. Har'a miiliyoona tokko argattee farratti birrii 1000 akka Itoophiyaatti yoo irraa argatte iyyuu viiyuu kee irraa hin darbiti. Garuu macaafni qulqulluu yoo asiin si kabalan asiin itti qabeedha. Kanaafi homaa miti. Yoo isheen tokko yoo abbeen jechaan miite yoo sabboontuun jechaan abbee miite yoo fayyoon immoo jechaan ishee tokko miite isheen tokko fayyoo yoo miite iyyuu obsaa. Ani akka kootitti obsaa. Maaliif jennaani nama hedduus sin ilaala. Addunyaa hundas sin ilaala. Fayyoon nama kabajamtuudha. Sabboontuun nama kabajamtuudha. Abbeen nama kabajamtuudha. Garuu immoo gaafa jechoota miira aarii keessatti dubbattanii wanta safuu cabse tokko wanta namoota gurguddoon sin dhaggeeffatu wanta ta'eef gaafa namoonni sun sin dhaggeeffatan edaa maaliif fayyoon akkamitti akkas dubbatti siniin jechuu danda'u. Sinii galee mitiire. Kanaaf dhugaa dubbachuu kan akka kootitti obboloota kana sadan walitti araarsuun ani baay'een isaan jaalladha. Yeroo hundaan isaan hordofaa nan kabaja. Nama fakkeenya naa ta'anidha yuutuubii kanarraati. Kanaaf akka kootitti otoo walitti araaramtanii dhiifama walii gootanii gara deemtanitti immoo wal jajjabeessaa. Boorummoo dhaloota gara yuutuubitti dhufanii immoo jajjabeessaa. Fakkeenya otoo taatanii bareedaadha. Dhugaa dubbachuu fi gaafa waan gaarii ati hojjettu viidiyoo kanarraa namni baay'een sin hordofu. Gaafa ati garuu nama baay'ee wal arrabsaa yookaan immoo jecha walitti bu'insaa tokko gaafa ati uumtu nama hedduu si hordofa. Maaliif jennaa yeroo dhalli namaa wanta gaariirra wanta badaa dhaggeeffachuu jaallataa jechuudha. Kanaafis obboloota kana haa jajjabeessinu. Sinii galee haa gorsinu malee eeyyee anarra otoo abaluun dhuftee na arrabsitee nu obsu nan arrabsa. Dhugaa dubbachuuf garuu miidiyaatti hin baasu. Garuu haa ta'u malee immoo warri yuutuubaroota gurguddaa taatan warri bakka hamma tokko obboloota kanatti dhiyaattanii bakka gurubbiima tokko hidhaati walitti araarsa. Maaliif jennaan booru kanarra darbee wal miidhuu taasa jedhamu sodaadhaan dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaani hundi keenya biyya ormaa jirra. Jecha biyya ormaatiinis waliin arrabsiina. Mee dhugaa ishee kamtu Kanaadaa jira moo ishee kamtu Ameerikaa jira? Hundi keenya biyyuma Arabaa keessa jirra. Kanaaf maasaa wal arrabsitu jireenya biyya Arabaatiin. Wal jajjabeeffadha. Rakkoo keessan garaama keessanitti baattadhaatu karaa keessa immoo abalummaaf akkasna jetti icciitii koo maaliif akkas dubbatti jedhaatu namoota gurguddootti himadha. Karaa amantiin illee walitti araarfadha malee wanti kun dhugaadha yoo ta'e jedheen dubbadha garuu
malee nama ammas taanaan lola keessaniif otoo hin taane ani araara keessanan barbaada. Akkuma durii keessanitti fataayidha. Waan barbaadani ajandaa godhaati dubbadhaa hojjetadhaa hojii bareedaarra jirtu. Hundi keessan gogoziidha. Garuu waan booru isin miidhuu dubbattanii karaa uumaa keessaniis gaddisiisuu gara walii keessaniis gaddisiisuutti gaafa dhufu immoo xinnoo jechuudha. Booru wal miidhuu taasisan jedhamuun isinii sodaachaa jira jechuudha. Kanaaf maaloo dhiifama walii godhaa, walitti araaramaa, waliif dhiisaa. Waaqayyo itti haa darbu. Kan miidhame dhuguma waaqayyoon arga. Isinii gala mitiire. Kanaaf akkasitti araara walii godhaa malee jetteen namaa obboloota ko jetteen namaa nama miti. Kanaaf otoo walitti araaramtanii akkasuma immoo warri koomentii fayyuma arrabsuurra otoo keessaan lakkoomsa fudhattanii gorsitanii gaarii natti fakkaata. Namni miira aariitii waa barbaade dubbata garuu immoo booda maaliifan kana dubbadhe itti gaabbuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan walitti araarsinu walitti araarsa. Isinis obboloota keenya waliif dhiisaa dhuga waliif dhiisaa. Ugaani waanan jedhee koomentii isinii barreessuu wallaalee. Amma yoona koomentii namaaf barreessine inni koomentii isinii ilaalle garuu viidiyoo keessan dhaggeeffadha. Maaliif jennaan wanti sun dhugaamoo sobaa kan jiru ammayyuu sammuu koo ani of amansiisan jiru jechuudha.